السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أكبر كما جبتها في دقيقة دعوة تجارة رودا تيو نجيج ربي قدام بكم بجرت الاستسحارك باقم مدام باقم من رمضان نقاري الحمد لله نبرة جيجرة بفجرة رند نباتو باقم مدام ورون دعوة تجرتن ورون دعوة تجارة رودا تبيتها كابكي بابا ديا تيساتي هندي كيسرو باقم مدام استنجا وردت تكيا سووني كان فيديو سيني جيجان جرسيني رابدين جرسوم نساء مو نافي ملكاي waan hedduutu jira rakkoon biraa sababa sanii fi inshallah gara fuulduraatti rakkoo kanallee kan sirreeffannu taana gara biraatiin immoo baga gammaddan isiniin jedha ramadaana kana gahu afdala waan guddaadha kanaaf warra barana kan bara hedduu warra waggaa dhufus ramadaana dhufu bahu rabbiin nu haa godhu isiniin jedha daawwattoota kiyya kana biraatitti immoo yoo inni achi darbu akkam isiniif fakkaata jinni ramadaanaa kun alhamdulillah baay'ee gammannee jedha isinoo gammachuu qabdanna fakkaata namni ramadaana gahee ramadaana irra dhufee ramadaana soomu wanti kanaa ol isa gammachiisu ramadaana san gahuu caalaa isa gammachiisu hin jiru alhamdulillah ji'a ramadaana jechuun akkuma beekamu ji'a khayriin isaa gurguddaadha ji'a sadaqaa nama harka qalleeyyii rakkata garaagaraa ji'a gargaaru isin jedha waan qabnu wal biraa haa dhaabannu kanaafi jajjabaadha warri rabbiin rizqii bal'isee isinii kenna sadaqadha kennadha wallahi rabbi isinii kenna kan biraa immoo torbaan kana gammachuu guddaatu na jira alhamdulillah daawwattoonni hedduun dabalamaa jiranii chaanala kiyya nama 500 akkastu subscribe naa godhe hedduun gammachiistaniittanii isinis wallahi naaf jiraadhaa isinii jedha waan ofii lammii kiyya keessattuu warri afaan oromoo dhageessanii ammoo kan biraa yaadas kenna komentii keessan yaadni keessan waan hedduuf gorsa nuu taa'a gammanneetisin yoo dogongora hojjete dogongora keenya sirreeffachuudhaaf yaada keessantu barbaachisa daawwattoota keenya kanaaf yaada sinu kennaa isin jenna waan biraa immoo ustaaza keenyaafis aalima guddaa rabbiin haa araaramu haaji hasan gammadaa viidiyoo dheengadda isinii gallakkise irratti viidiyoo maal jedhaayu viidiyoon suni intervii gabaabduu gaafiif deebii ijoollee kaayee gallakkise irratti waa'ee haaji hasan gammadaa waan tokko hedduu dubbannee jirra akkasi hin hubattan jedhee abdii qaba waan dogongorreefillee wallaahi isintu nu jira lammii ufii jechuun foon ufiiti isin qabna kanaaf rabbiin warra umriin isaa dheerattee ramadaana waggaa dhufuullee gahu rabbiin nu haa godhu أبو بكر الصديق رضي الله عنه أكد من طال عمره وحسن عمله يوم دogongores نسبيس قال أنما nama umriin isaa dheerattee dalagaan isaa tolte dalagaan isaa tolte umriin tee dheerattee qofa faayidaan qabu yoo dalagaan teen toliin kanaaf dalagaa tee toluun waan gaariidha rabbiin dalagaa teenya nu haa tolchu umrii keenyas rabbi nu haa dheeressu keessanillee rabbi isin haa dheeressu daawwattoota kiyya ulfaadhaa kabajamaa galatoomaa daawwattoota kiyya wanni an dagadhee yoo jiraate du'aayii baay'isaa salaata sadaqaa nama garaagaraa gargaaruu baay'isaati isin jedha viidiyoon alaaf qabadhee dhufe hanganuma waan hanga xumuraatti dhageeffattaniif galatoomaa wassalaamu alaykum warahmatullaahi wabarakaatuh nagayatti nuuf ta'a السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كبجبتوتا فردوفتوتا تشارنا رودا تبي بقى جاء رمضان جاء رحمتها جاء قاري جاء جالنا إسين بكم جبت لي جاء ملكي سيداتم رمضان كريم رمضان مبارك طيب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دعوة تجانا رمضان كريم رمضان مبارك بقت كن سنجد